jallatamtoota daawwattoota keenyaa nagaan gooftaa hunduma keessaniif haa ta'u jecha nuti adventistoonni guyyaa torbaffaa miliyoonatti kan lakkaa'amnu hundinuu sanyii afaaniif qoma hundumaatti yeroo tokkotti waliin taanee sagalee abdii jireenya bara baraa addunyaa guutummaaf ni qoonna. Meetti yaada waamichi kun maatiin adventistii addunyaa tokkummaadhaan waamicha abdii gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin nuuf kenname waamicha ulfina qabeessaa fi jallatamaa isa waldattiin lubbuu hundumaaf taasistudha. Innis One Voice 27 jedhamuudhaan beekama. Kunis akka Yuuniin Mishinilita Itoophiyaatti isiniif maatiin keessan gaggeessitootaa fi miseensonni golee arfan hundumaarraa waamicha tokko nu taasisudha. Sochiin kunis akka addunyaatti macaafa qulqulluu irratti hundaa'uudhaan ergama irratti kan xiyyeeffatedha. Waldaan keenya xiyyeeffannaa ishee Waaqayyoon waaqeffachuudhaan eenyummaa nuti Kiristoos keessatti qabnu tokkummaa hafuura qulqulluuf ergama hundumaaf galma jedhu qabachuudhaan sagalee ishee ol kaastee ni dhageessisti. Waamicha kanaanis gaggeessitoonni waldaa keenyaa martinuu yeroon kun nuuf ammam barbaachisaa akka ta'eef Waaqni keenyas ammam Waaqa dhugaa akka ta'e hubachuu akka dandeenyuuf sosochii addaa fi afeerraa waamichichaa kan nuuf taasisu ergaa qaban nuuf qoodu. Isinis qooddattoota waamicha kanaa ta'uudhaan afeeramuu keessan maqaa gooftaatiin isin beeksisuu jaallanna. Egaa daqiiqawwan itti aanu keessatti sagantaa lallabaa wangeela addunyaa kanarraa maal akka eeguu qabnu gaggeessitoota keenyaa muraasarraa ni dhageenya. Innis kunooti. Sosochiin One Voice 27 jedhamu kun saba hundumaa keessatti, konfiraansii fi fiildii hundumaa keessatti, manaaf maatii hundumaa keessatti abdii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti qabnu kan itti nama hundumaaf qoonnu waamicha maatii adventistii guyyaa torbaffaa addunyaati. Amantoonni fi qaamoleen nu ilaallatu martinuu barsiisa macaafa qulqulluu irratti dhaabachuudhaan ergama irrattis xiyyeeffachuudhaan Waaqayyoon isa tokkicha fayyisaa keenya ta'e giddugaleessa godhachuudhaan abdii tokko ni labsina. Afaanni keenya, qomoon keenya, sanyiin keenya adda adda ta'us ergaan keenya garuu tokkichuma. Innis Yesuus fayyisaadha, yeroo dhiyootti deebi'ee ni dhufaa kan jedhudha. Mee yaadaa ergaa jabaa kana sammuu keenya keessatti qabaannu. Hundumtuu tokkummaadhaan guutummaa biyya keenyaatti waliigalteedhaan sagalee tokkoon dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isa lammaffaa yoo dhageessise daangaadhaa hamma daangaatti abdii Kiristoos nuuf kenne sagalee tokkoon yoo labse kun hammam carraa gaariidha. Akka lakkoofsa Awurooppaatti fulbaana 2027 sosochiin duula wangeelaa isa adda ta'e waldaa keenyaa labsamaa jira. Kanaaf miseensonni keenya kamiyyuu dhaabbileen waldaa keenyaa kan ta'an kamiyyuu waldooleen keenyaa fi miidiyaaleen keenya qaamoleen dhimmi kun isaan ilaallatu kamiyyuu haala adda ta'een labsii kana keessatti ni hirmaatu. Obbolootni fi obboleettonni addunyaa kanarra jiraatan Biraazilii hanga Kooriyaatti, Londonii hanga Meksiikootti hojii kana nu deeggaruudhaaf ni dhaabbatu. Haa ta'u iyyuu malee magaalotaaf mandaroota biyya keenyaa hundumaatti sosochii nuti goonuuf sagalee nuti dhageessisnu kanaan daatee Waaqayyo hojii isaa ni hojjeta. Aadaaf duudhaa adda addaa yoo qabaannes nuti Kiristoositti maatii tokko, amantii tokko, abdii tokko qabna. Sosochiin addaa kunis kan eegale karaa gaggeessitoota dhaabbata keenyaa otoo hin taane karaa amantoota yeroo mara dhugaa kana galmaan ga'uuf kadhata addaa irratti
xiyyeeffatanirraa kan maddee. Sosochiin labsii duula wangeelaa kun kutaalee fi muummeewwan adda addaa akkasumas miidiyaalee fi qaamolee ergama kana tumsan waliin ta'uudhaan hundumtuu ga'ee mataa isaa akka baatuuf akka addunyaatti karoorfamuudhaan yeroo walfakkaataa fi haala walfakkaataa ta'een kan raawwatamudha. Kun sagantaa addaa utuu hin taane sosochii addaati. Kanaafis yeroo nuti humna keenya walitti daballee kaanus ammadha. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2027 Yesuus ergaa cuuphamee waggaa 2000 kan agarsiisudha. Samiin banamee Waaqayyo Abbaanis kun ilma koo isaan jaalladhudha. Gammachuun koo isaan kan raawwatamu isan jedheedha. Waggoota 2000 darbaniif seenaan deebi'ee dhufuu gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos dubbatamaa abdiin lammata deebi'ee dhufuu isaas labsamaa turee jira. Nus kanuma jajjabeessuudhaan macaafa qulqulluu irratti hundoofnee ergama keenya irrattis xiyyeeffannee sochii addaa ni taasifna. Miseensota waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa kan taane hundinuus yeroo jedhame kanatti bifa adda ta'een Waaqayyoon waaqeffachuudhaan eenyummaa Kiristoosiin keessatti qabnus eeggachuudhaan tokkummaa hafuura qulqulluutiin arganne irratti jabaannee ergamni kun hundumaaf kan jedhu sagalee tokkoon ni labsina. Waldaan keenya seenaa keessatti sagantaa sosochii labsii duula wangeelaa kana bifa adda ta'een qopheessaa jirti. Kanaafis immoo miidiyaa humna qabeessi kana raawwachiisu isiniif sagalee keessan akkasumas toora miidiyaa hawaasummaa keessaniif maatii keessan ta'uu hubadhaa. Waggoota 2000 guutummaatiif abdii dhufaatii gooftaa isa jalqabaa fi isa lammaffaa dhagaa fi labsaa turree jirra. Ammas irra deebiidhaan ilaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin jechuudhaan ni labsina. Yaadadhaa gabatee yeroo keessanii irratti fulbaana 2027 ammuma mallattoo addaa itti godhachuun dagatinaa. Maarreegaa isinis ammumaa jalqabaatii qophaa'a. Ammumaa jalqabaatii Waaqayyoon kadhadhaa. Waliin taanee sagalee tokkoon deebi'ee dhufuu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin isa lammaffaa labsuudhaan saba hundumaa dhufaatii isaatiif haa qopheessinu. Salphaadhumatti akka naannoo keenyaatti konfiraansii fi fiildiin hundumtuu dhaabbileen waldaan qabdu hundumtuu lallabdoonnii fi faarfattoonni hundumtuu geggeessitoonnii fi amantoonni hundumtuu waldaan keenya hundumtuu wangeela bara baraa mul'achuu abdii keenya eebbifamaa sanaaf dhiyaachuu firdii Waaqayyoo afaan beeknuun aadaa keessa jirruun akka lakkoofsa Awurooppaatti ji'a fulbaanaa bara 2027 waggaa 2000ffaa cuuphamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin sababeeffachuudhaan ammas akka inni lammaffaa firdiidhaaf deebi'ee dhufu yaada tokkichaan ergaa tokkicha yeroo tokkichaa kan itti labsinuudha. One Voice 27 Mission for All. Mission for All. One Voice 27 Sagalee tokko 27 Ergama hundumaaf Sagalee tokko 27 One Voice 27 Mission for all. Mission for all. One Voice 27. Jokel jara wido baro. Jakka Queen and Ideal. Jakka Queen and Ideal. Jokel jara wido baro.